Mucaan si butee. Jaakun barbaadu. Haa Oromoodhaati. Afaan Oromoo ni beektaa? Bareeda. Oromoon itti fakkaanne akkasumaan ni taate montaatu yaade. Anka jedhu namti suuqeessu. Waati nyaanni jira. Waati ni jira. Ganda kana galtaati. Suuraa makana galaatu. Maaliif nagaa ta'e? Akkasumaan wal barachuu Oromoo ta'e ingeessa wal barannee namni Arabaan wal barataa miti. Amma abdiitti barbaadde bitadhu deemu kana. Anka jedhu mee ganda kana keessa manni kiraa argama? In beeku mee hin barbaadna manni kiraa barbaadda? Manni kiraa barbaada. Innaan yoo danda'ame fooqii gamoo guutuu yookaan viillaa guutuu. Guutuu maal guutuu? Bakka makiinaa itti dhaabullee barbaada. Ammallee guutuu barbaada. Makiinaa qabda? Kurfaata kalama keessa galuu natti tolu beektaa? Kanaafuu akkasitti san barbaada. Mee yoo dhageette miskoola naa godhi kanas ni bula. Hayyee kutaa. Mee lakkoofsi lama jaasiif barreessa. Miskoola keetira tachi godhi. Keetira miskoola godhe. Galatoomaa. Galanni barbaachisu mana argisitti waayee. Natti mee yoo dhageette gamollee yoo taate viillallee yoo taate homaa rakkin jiru. Anatu herreegaa tolee herreega guutuu. La. Alayya. Guutuu. La anuma herreega. La ana herreega. Hayyee kana tuukaarratti si kaafanii. Hayyee. Tammi saaba. Eenyu ajiu? Ana mucaa kaleessa suuqirratti bilbila kan kiraa manaa naa barbaadisan jedhisan. Adasi? Hayyee amma kiraa mana nagarree ana gaafadhatiin si bilbila amma homaa nagarree maal rakkatte? Ana homaa kiraa manaa rakkanneeti. Si malaalee naanna bareeddee na tolteetumaan lakkoofsuma kan kee fudhachuuf wal haa barannu jechuumaa fi sanumaaf malee mana taatu isinuu yoo mana hin qabaatiin yoo karakkattan taate ani gamoo guutuu harkaa qaba yoo kireeffachuullee feetan. Kanaafuu homaa rakkin hin jiru alaa isaa bakkii irratti mallaa kiyyaan isinirraa kafalee na bira jiraachuu hin dandeettan. Eenyu waliin jiraatta? Wal barachuu dandeenya? Ampar waanuma dhugumaan kiraa manaa barbaaddeen see. Adaati kiraa manaa osoo hin barbaadin lakkoofsuma kee qabachuufi? Siif galee jira. Waan nama siif gale fakkaata. Ani kiraa manaa osoo hin barbaadin yeroo ammaa yeroo kiraa manaa itti barbaadu osoo hin ta'in yeroo haadha manaa itti barbaadu. Kanaaf inshallah yoo rabbi jedhe haadha manaa kiyyallee ta'uun keen oolu mi wal haa barannu kaasuutuma suutan. Ma haati manaa akkana lakkoofsi bilbilaatiin argamtiire? Ma akkanumatti haati manaatiin bilbilumaan argamtiitu? Haadha manaa rakkattee rabbi siif haa kennu kaayyee. Hayyee ka natti tolte jirta baay'ee na bohaarsitee jirta. Hayyee ka egaa walaa barannu itti ka sirraanuu ka maqaan kennu. Hayyee sittaa tolu ka intala bareedduu intala zabana eega jette ka maqaan kiyyallee Sa'iid jedhamaa kan keetti sinatti miitii. Hayyee baay'ee namatti tolta. Wal barannee wal barnoota gaarii jira. Bilbila qofa illee osoo hin ta'in qaamallee wal arginu kaamee walii yaanii walii gas siyaasii bashannansiisaa kaaffee keessa mana nyaataa bakka barbaadde walii gadi faah jette firii taata. Maal si fakkaata? Hayyee kalaas tole walii bilbila.
na awwaali kan mucattii akkana bareedduu kan harkaan baane abu. Arrallee uffata kan kennan argisu uffata jijjiirataa takka ittiin qofti waan angootu akkuma beektu uffata walaa qof qaba. Shamizillee surreellee kan kiitu uffataa kan itti dhaqa. Garuu basinjeel. Amma yoo uffata kadhataa uffata teetiif uffata qabdu teetiif dalagaan qabtaate uffata namaatu Abuu mucattii sana amansiifadhee tiyya godheetiin harki iyya galchee gaafa isii tolchee jaalala na qabeerra isii na jaalattee itteerra achi booda galaas uffata kan fedhen beetullee beekuu baattullee maal fiddi akkuma sani qofaa kijibaa. Uffata kan keessaa as ilaaltee nama qabeenya qabu nama bareeda qabeenyattaa qabu mucaan kun jettee si jaalatte booda qabeenya kan si biraa dhabdee jaalalli isiin si qabdu kun yoo sirraa hiiqatee teetiifama makiina namaa dhiqaa waan takka waan nyaattu waan dhugduun hin qabdu asina biraa of dabbar. Amma mee uffata mee maal goota waan taate seente. Mucattiin akkas bareeddu sun akka harkaan baane abbuu takka na jaalattee naan barisiin kalaas achi booda takkitiin tarna jaalannaan achi booda yoo moonni jettisiin kalaas achi booda yaada jijjiirtu siin. Hin jijjiirtuun jaalalli kun beekta takka waan argatanii. Amma san dhiisu shamizii bareeddu surree bareeddu kan akka hin dafe. Ansi kenna garuu naaf hin dhabu. Si galee garuu booda waan kana si bira dhabdee akka isin jaalalli. Akkasii bareedduti. Ani wanni akkana si rakkisuuf guyyaa hedduu si jala deemee guyyaa hedduu si waliin haasee akkuma haasofne ati agarraa ture naan hin jenne. Illee yaadetta ofiitti yaaddu biyya hambaa kana keessatti adda addaan namni yoo jiraatu nama baasu beektaa ati silaa obboleessa kan kee waliin jiraatu. Obboleessa jiraatu jaarsummoo jiraatu caala. Jaarsummoo yaani. Jiruu dubartiin tama dhiirati beektaa hangi yoomii obboleessa kee waliin jiraatu. Ani wanni bila akka ijoollee duriyyee biraa waan badaa hin yaaduun dhugamaan si fuudhuu barbaade. Dhugumaan na fuuta? Dhugamaan si fuudhuu barbaade. Waan ati nama barate barbaada nama qabeenya qabu barbaada malee waan akkanaa yaaddu kana yaadin. Dalagaa bareedduu dalaga biiroo keessa. Kompiitara ol ga'uuf ta'udha. Kompiitara dalagaan ta'e kompiitaraani dalagaa bareedduudha. Yeroo hundaa yeroo hin qabu sa'aatiin qabu mashkuulaa naan jettaa. Biizii yeroo Illoonuu kompiitara irra jirta. Biiziidhaan. Laptop makiyya san harki kiyya kun waan argituun naqaqqamaa cina goggoge qabbanarra asitti haga huccuu argite huccuu asitti agasii diradha si galee harki qubni kiyya kun laptopii kiyya bineensa olii gad oofa beeta achi oofa as oofa kaan godha kaan bana kanuma sirreessaa oola si waan barbaadu makiinallee si bitaa makiinallee si dhiigaa si bitaa irraa himma isaa jechuun kiyya wanni irraa si godhallee makiinallee seeran irraa si dhiisa sarraafanyaallee mana si qaxaree tole. Ammallee waan ati barbaadde guutuu warqillee feete. Kompiitara wala barsiisa? Si barsiisa. Si barsiisa. Angoota. Ni sodaati akkuma angoota sangoota. Akkuma angoota sangoota tole. Haa takka yaadiin kanaaf atummaan tole na jedhi. Anuwaafatti wal fuunee kaane torbee booda hunda sin mul'isa waan deegalla. Daakuu jarjaruun gaarii miti nun jallisin ta'a. Ati nama biraatti ni jala footaa siraadhe. Obboleessa keetitti nama ergee jaarsi ergee seerumaan dhugamaan dhaqee jaarsummaa gaafateetumaan inni tole jennaan atillee kanaas wal beena wal baranneeti anis ni jaaladha jetteetiniin akka walitti heerumnu goote si galee. Anis hin jarjaru dafee si fuudhee Awurooppaa Ameerikaa biyyoota ati barbaadde siin deemuu barbaada ilmoolee teena ta'a kan babbareedu tana fa'a. Akkas jennaan hedduu ati tolee waan bakka sadda kun fedha. Hin beekame si geessa maal rakkina qaban. Dhugaa nageessita? Si geessi. Waa takka hin dhayitaa. Atummaan tole naa jedhi malee samirraa si geessan. Ati Ameerikaa nageessinaan dhiisi kan sinjaa waan hunda tole bas sinjaa wayii si geessa. Ani waraqaa naa dhumatti qabar. Kasii dhumatti qabar. Ati natti heerumnaan irras si guutee si geessu qofa. Banna guutu. Irras si guutee waa takka hin sodaatu tole. Kalaas na guutu. Tamam. Mucaa kana agartee hin bareedu? Bareedu abbaa kun eessa isaatii irraa bareeda mataan malu kamiin nama akkana jaalattati. Kun rifeensaa irraa qabu kamiin nama akkanaatiin hin bareedettati nama bareedu addaan hin beektu sanaaf taate. Ani garuu haa hin jaaladheetiin hin jira. Jaaladhaa. Hin jaaladheetiin hin jira sanuu waan hunda qaba. Waan hunda kan taa'eetumaan nyaadhaa osatti heerume jechuudha.
Wanta dalagaan isaa kompiitarumaan dalaga. Biiroo mataa kompiitaraan dalaga. Bilbiltuun arga. Masitti mee waan akka Nabira uffannaan isaa tolaaltu nama biiroo kas dalagu bar. way maal carqii laalta tiri dalagaan isaa akka nettee murteessuun dandeettuu baratti. Amma jaalatte dhugaa garuu bitaa. Ayilee bas jaaladheetiin hin jaalanne beeyte inni garuu na cinqu jira itti yaadamee xiqqoo. Itti yaadu jira beeyte akka ijoollee taanii waan baalagee nama gaafatu ani ittuma yaadutti hin jira si fuudhan faana hin malee waan biraa waan baalagee nama gaafatu. Yoo garuu ka si fuudhee tirii si ala alfadde jedhe nama dhugaa nama gaarii fakkaata garuu immoo ati waa hundaa kun jarjarin. Kalaas ittumaan laala erga heerumuun irraa hin oolin nama akkana kana heerumuu yaamee ittumaan laala. Garuu waan inni sin jedhu takka hundee nama ni dhati. An duraanuu bara hawween kee namuma akkanatti barumsa fixee biiroo keessa dalageetiin hin jiru kana heerumuun barbaada bara. Rabbi hawwii keessi eeguutu garuu ati waan isin hunda dhugaa jettee hin fudhate. Questionmi. Ati garuu dhugumaan jaalatte? Mee osii jedhi boqonnaa fudhu dura naasoo Waa dalagaa wayii ture dhufu nama haasawni boqonnaa nama dhugu. Haasaa eegaltanii jalaan balleessin yemmuu manaa fiti. Hayyaa anillee jaaladhe beeytee akka xiqqoo lallaleetiniin ka'eetiniin namuma mari'adhe itti heerumaatiniin ka'aa dura. Ati garuu maalisaa jaalatte qabeenyi isa jaalatte? Garuu ani gara qabeenyaallee ni yanni beeyte garuu baay'ee murtaanaa godhetiniin na bashannansiisa bakka hunda na fideeti. Garuu mee waa hundaaf fudhatte osoo itti heerumuu fi waa murteessuun duratti mee fattanii ture fira. Akkam godhee fattan? Jechuun ka dhiirri takka beektee ka haguma si argattuuf akkanatti si bashannansiisuuf ammala booda yoo harkatti si galfate waan biraa faa si godhuuf ammala. Booda waan ati barbaaddu san faa si godhuu diduuf ammala. Mee ka garuu koo calliseetiniin ka birrii wayiitiin gaafadhaatiniin naa liqeessin jaanii ka mucoon tun birrii na gaafatte jedheetiniin kana jaalattee na jibbu kana dallana. Mucattiin tun birrii jaalatte jedhee na jibbamu na wajjin turaa hin laalani. Maallaqa guddaa wayii gaafachuu deemta? Mallaqa isaan fedhu garuu wamti qishuu si takka calliseetiniin gaafadda malee mallaqa isaan fedhu. Yoo ka mallaqaan na dheessu taate nan jalanne dhugaa. Gaafachuun keenya olin maa wayyaan gaafannere. Jechuun akka. An guddaa wayiin gaafattu waan manaan faa bittu. Na waan akkana kanatti seenu. Maal si yoo yeroo duubaa inni kun amma fatanaa ta'a jettee yaadda. Akkanumatti qaama lallaalitti hin fattane malee jechuun kan akkanatti. Affairraa akkam? Bareeda. Si tole? Baay'ee bareeda. Ani akkatti guyyuu laali sa'aatii fayyatti osoo yeroo argadhe osoo yeroo qabaadhe guyyuu sima affeeraa sima laalaa si wajjin oole ijuma tantee kana keessa si laalaa akka nyaadhe nyaannu ka si laalaa nyaatamni ajaa'ibannaa seenaa beeku si galee kanaafuu osoo guyyuu waan kun waliin oolle dasanitti hanga yoomii guyyuu akkatti alatti wal qaxarree gaaf kaan mana bunaa gaaf kaan mana nyaatatti wal argaatini wajjin nyaataa dhugaa wal maaliif anifati kun nama lamaame wanti tokko taanee mana keessatti tokko akka tokkotti maan jiran Amma niyyaan qabu ta'e yaadatiin si taa'e kan sodaatiniiti waan akka sodaatinii an si fuune yoo si fuudhellee akkuma amma si jaaladhu kanatti booda si jaaladha sin jibbu beeku. Waa sin jiru garuu kaa wayiin si gaafachuu barbaade beeku dhiifamallee garuu kaa wanta si gaafachuu barbaade xiqqoo. Ati guyyuu si gaafadhe ofii kana gaafattu na dhugu. Njoba xiqqoo mallayni wayii bakka dalagaatiin aan baane beekte mallayni warra bakka dalagaatiin aan baane saniin xiqqoo si gaafachuu barbaade garuu ani waa guddaa nama si bira waan xiqqoodha. Mallaqa fayyadu? Warra kana na arginan jee akkuma sun na argituu barbaade. Gaafa nuti sun barbaade dooraa dhibba lama guddoodha garuu kana biratti guddoodha. Siqqoodha hedduu garuu ana biratti guddoodha. Doolaaruma dhibba lama qofa? Doolar qofaa. Doolaaruma dhibba lamaa tana rakkatti? Kanumaa barbaade. Dhibba lama takka lamaa wajjin doolaar dhibba lama. Sanumaa barbaade tummaa sanaa kan minaani. Doolaar dhibba lama dhibba tana moo? Doolar dhibba lamaan barbaade bar. Dhibba lama dhibba tana moo? Amma silaasiif kennaatee daa boorsaa kee kan keessa jira. Sila amma si kennaati
Boorsaa kan keessa jiraati. Doolaarri banaati kuftana si. Ormaa fi taa'etti yoo argatte bas naaf itti malee hin cinqamni illee garuu dhiifama guddaa. Maasira keessa kun mana guutee jira doolaarri mana si fidaati. Doolaarri banaan si ati guddoo itti faarsituun. Guyyaa tokkitti shaayii ittiin dhugee hiriyoota kiyyaa waliin. Sadii cinqamni. Galata guddaa qabda galata kan hin jenne. Waan akka rakkatiin. Galatoomne. Siifin kenna tole. Ayyee. Siifin fide bakka jirtu yoo. Kanaaf kanas naaf jechuudha. Ayyee jiru. Kanaafuu uummata kan jedhan tole. Galata guddaa qabda. Sijjige. Anak taju. Kerja saya kalau kerja dia lah. Sponji lah. Baldi. Sorti kamu itu dia. Sorti kamu. Kalau masuk nggak masuk? Kalau masuk nggak masuk? Ferry, bukan kamu. Sorti, Ferry kamu. Sorti. Ibbana muka ofan alikeessi. Ibbana? Ibbumana muka ofan alikeessi. Makiina riyaala 50 itti riyaala 20 itti keessaa waa nyaattee ni yeroo kam ibbana naa kafaltaa. Liqaan aan jette hojjettiin. Liqeessa fi ka'ee isin gaafa si deebiste gaafa naa deebiste siif deebiste guyyaa masan si fidaan. Yoo isin nu deebisuu didde walitti qabee si kenna. Yoo isin mallaqa illee fudhattee achumaan si biraa baafatte. Hin baafattu gudhattii jaalala qabsiisee jira guyyuu wajjin deemnee bashannanu jirra. Lakki dhiis. Na awwaali. Ati humna kan kee ol maa deemta san? Waan tokko humna ofiitii ol yoo deeman gaarii miti. Yoo hin qabu jettee yeroo tokko miskiina kun akka dalaga jettee dhugametti himtoo si jaalalli bara. Yoo dhugaan deeme karaa dhugaatiin deeme bareeda. Yoo dhugametti himtoo si jaalattu si jibbitu si haa jibbitu ammarra. Dhugama jiru yoo itti himtu. Abboo amma asina awwaali san dhiisi. Akkanatti namni nafu jijjiiramu ni maraati. Akkuma gootu doonaan dhibba lamaan sana qofa naa liqeessi. Amma booda isin gaafadhuuti. Na salphisin. Anaa mucatti bilcheeffadhee naannoo dhumaatirra jira. Si galame. Ati naaf hin dhabdu ammallee hawaasni simaa wama karaa si baasu tokko si. Ati mee fakkeenyaaf uffata kana kiyya uffata mallaqa kana kiyyaan deemte waan namaa kana galchuun nama dhiba nama rakkisa galarra nama rakkisa waan namaa kun. An akka ta'utu akka du'ee sii galchaati. Tamu qofa naa awwaali. Tamu qofa naa rakkadhu. Garuu jaalala kana jaalalli muka utubaa sibiilaati. Gaafa cabe immoo walitti deemuun nama dhiba. Garuu an mallaqa jettullee ima sii kennu obbolummaa qabnu yoo arraabsiin gargaara yoo amma dhaabateen eedii amma daddafi. Amma si kenna garuu. Kanaaf immoo ati dhabiini garuu an ima si kenna garuu boruuf immoo of laal. Jaalalli akka karaarra si yalaan jedhu. Galatoon abbo. Galatoon. Mucaa akkami rabbi jedhaati. Ofiitii fi bakka Mucaa maal ta'e maan dhufne sila? Asin na eeginaan jee miti maal ta'e maa dhufuu dhabe? Isa natti fakkaata kuna dhufe. Dooraanuma 200 naaf deemootti dabalee fitin na bada. Sanumaa naaf hinnaan. Bareeddu. Akkam nagaami. Si tursiisa miti. Dhiifama guddaa baay'ee tursiisa. Si fideetiin jira mallaqa tole. Eessa deemtaree wajjin shaayii bunna hin laa kala samma galatoome deemuuf deemaa beektee galatoome galata guddaa qabda. eessa deemu? Am karaa manaa deemuu deemuuf waan san daddabe firaa erguuf deemu. Okay. Kala sooyee galatoome galata guddaa qabda. Kalaas yeroo biraa wal agarra. Ayyee. Mallaqa dirqii warra liqeeffadhee fudhachee kuttee. Dhufte muktaan kottaa itti jirattami? Akkamitti dadhabde amma galeessa babbarattami?
Amma biyya baradheera boqonnaa fudhadhee amma dalagaa barbaadu dalagaa barbaadeessa malee akka ta'u. Anis hin jedhu adaadaan bilbilteerti beekte mucaan xiqqoo boqonnaa fudhatu dalagaa daftee naqinaan jette xiqqoo dalagaa fudhadhu kaatini boqonnaa fudhadhu kaamaan goota dalagaa barbaadu. Taa'uun barbaadu dalaguu biyyaa dhufe malee waa ta'u biyyaa dhufe dalaguu barbaadu malee. Barwaas hin jiru dalagaan biyya kanaa mana haaranii shinti beetii dhiqanii waa meeqa dalaganii kanneen guutuu jechuu kana guutuu dhiitaa kuushfaa dalaganii. Akkas taanaan mucaan jaalatu tokko jira suuraa isaas garsiisa mucaan sun biiroo keessa dalagalaa kompiitara laaptooppii kan hunda qaba biiroo ajaa'iba kana qaba. Hawaasni ati barumsa fixxee moo akkam fixxee? Kolleejjii fixee. Akkas taanaan of bira seehana innuu biiroo keessa dalagaa wal isin barsiisaa na jaalataa beektee mucaan ana diduu jira malee guyyuu anuma kadhataa si fuudhanaan jedha na bashannansiisaa mana nyaataa hedduu naan deemaa beektee amma kanaafuu an waliin isin barsiisaa bilbileetiin dalagaallee hin gaafadhaa isuma bira seenta kuna mucaan kana. Kana laalee argite? Yogguu laalammataan isaatu malaataadhaan nama hayyuudha nama baratu fakkaata. Nama kitaaba hedduu dubbiseetii fi qara'ee fixe fakkaata kun biiroo keessa dhugumaan biiroo keessa dalaga. Biiroo dalagaa bar sanuu hangoo guddaa qaban ji'a. Dadda fi wanni barsiisi sanuu hojjettoota meeqatu jala deema hedduuf jala qabaa beektee inni waan na jaalatuuf sina qaatanii namni takka yaaddeen kalaasee dalagaa barbaadde sina isaatti bilbileetti ni gaafadhe ofirra gala iddaa kalaas. Kalaas kama akkas sinna wayyaa dalagaa bareedudha kun biiroo darbuu mana xarabu. Akkas taanaan kalaa bordhaadheetini wajjin laalla buruma si geessa. Itti dabaluu qaatollee bareeda. Hayyee kalaas si geessa rabbi jedhanii rabbi nagaan nama bulchuu. Bareedu dia. Amma mo. Biiroo keessa jira bar biiroo kompiitara lallaabu jira sanii fi biiroo jira. Namoonni baay'ee xiqqoo jedhee booda sibiiludha. Xiqqoo jedhee sibiila tole yeroo shaayii boqonnaa gabbaa'u. Hayyee bareedu dia. Ani illee sin jaalladha amma. As keessa dalaga? As keessa dalaga naan jeetini mashkuula jedha yeroo hundaa mee dheedhee jaalla kan jiru qaba. Mee koo ilaala. Hai, adii waan suuraa natti argisiiftu kan makiinaa dhiqaa jiru kana? Kan? Laalaa. Laa isa kunis ta'uu qabu kunis miti inni as keessa dalagama kunis ta'uu qabu inni maktaba keessa dalagaa isaa makiinaa dhiqaa miti. Ilaali isa fakkaata kun suuraa natti argisiiftu sun isa fakkaata. لا يسامت لا يلا يا ولد في عمل موجود غسل سرعة يلا كيف غسل؟ غسل سرعة في سيارة ثانية موجود ما غسل يا أخي سرعة غسل في سيارة ثانية موجود دلا يا أخي لا ما في دلا يلا بسرعة أبا ليس جاء ماكينة دي كم مكتبة دلق مال دلق بس هذه تم في ماكينة دي كاولا هذه تم في سليمان نيا هيك شو مثلا ناكني مه اوف سيجار كاوا ولا لسه ها ايه نوت ايه سمعني بشون سيما ايه سكوت ابا قلت ما كيراني بر مجا انت مودي سيجاريت ايزي مجا انت مودي سيجاريت مجا ما كيراني بشان ايه سكوت انت مودي سيجاريتين ابا مكتبه ابا كمبيوتر انا نكبر كم نري مجاري ايه سكوت دلغا ننكو نفيد كانا دلغا انا ما كون ابا كمبيوتر ابا لابتوب بينا مجاوي تو اسي ماكينه ديكا انت مودي سيجاريت ماكينه انت يا برتي ماكينه دي سجرا ماكينه تاتي تي ايه تاتي ماكينه ما صبتك مجا ايه سكوت ماكينه دي بيرو ما كان نجيس دكو بيرو كان بيتس نجيس يم بيرو ايه كمان بيرو برام لا انا بانه شو هايرت بيرو يا ايه
baaldi tokko na si dabaluu tokko si dabaluu baaldi. Kiyyaa miti dabali mucaa mucaa. Isaa jiran. Laati dabalaa kamillee tiransii bira fideenaa waan hin taasirraa beekatiin hin jira galatoom. Nama akkanaas hin seenne garuu maal goottaa na jaalachuuf jettee fudhaa adda kama makiina dhiijeetiin hin jettu. Kompiitara qaba biiroo keessatti na galatti. Dhaabee kusitti maati. Natti inni Mucaa makiinaa dhuguutu akkasitti. Wee kisaaraati yaa. Yaa